warra Oromoon lafaa fi eenyummaa isaa akka alagaaf dabarsee kennu taasisee fi kennisiise jedhamuun seenaa Oromoo keessatti komataman keessaa Raas Goobanaa Daaccii isa tokko. Gama biroon immoo Raas Goobanaan gochi yeroo sanatti raawwate haala siyaasni yeroon sun barbaaduun tokkummaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti qooda olaanaaf gaariidha jechuu warri falmanis jiru. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaatti jedhu kan garee qorannoo seenaa giddugala aadaa Oromootiin barreeffame ibsutti gochi Teediroos aangoo lolaa irratti raawwate Goobanaa hedduu akka aarsee kakaase himama. Kana malees namni kaaba shawaatti Atse Teediroosiin muudame Bazzuu Abbaa Dekkir jedhamu obboleessa Goobanaa Daaccii jalaa ajjeesee ture. Goobanaanis haloo ba'uuf bosona seenee akka turedha. Yeroo boodas obboleessa Bazzuu ajjeesee reeffa isaa fardatti fe'ee akka ergeerudha Goobanaan. Walitti bu'iinsi isaanii kunis caalaatti Teediroosiin mormuuf carraa hedduu akka uumeeruufina. Carraawwan uumaman kanneen keessaas Minilik bara 1865tti mana hidhaa Gondar cabsee baduun gara naannoo dhaloota isaa aangoo lolaatti dhufuun Goobanaafaa warra bosona keessa jiran waliin hariiroo uumuun Teediroosiin waliin mormuuf irboo waliif akka seenanidha. Minilik gama tokkoon Teediroosiin baqachaa gama birootiin immoo shawaatti deebi'ee Oromoo kaaba shawaa to'achuun humna isaa jabeeffachuu ture. Isa kanaaf immoo karaa gaariin Goobanaa Daaccii akka turedha. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jildii 2ffaan jedhutti Oromoota shawaa kaabaa keessaa gosni karaa Goobanaa Minilik jalatti kufe gosa abbichuu akka ta'edha. Deemsa keessas guutummaa shawaa fi oromiyaa qabachuuf teessoo isaa giddugaleessa shawaa gaara Inxooxxoo irra qubatee ture. Minilik karaa Goobanaa Daaccii. Minilik gara giddugaleessa shawaatti dhufuu Oromoonni hedduun ofirraa waraanaa akka turan himama. Isaan keessaas Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko ture. Kana malees Oromoonni gara Salaalee jiran warri Tufaa Munaas ofirraa waraanaa akka turanii fi karaa Goobanaa Daaccee mala malteen akka firoomanidha. Firooma mala malteewwan kanneen boodas Oromoon Itoophiyaa tokkoomsuu keessatti gaarummaaf jecha biyyaa hanga ilmaatti kennaa ture. Firooma mala maltee Minilik waliin uumameenis Oromoonni naannoo Finfinnee fi Finfinnee keessa jiran ilmaan isaanii Kiristinaaf Minilikiif kennaniiru. Warra Minilikiif ilma kennan keessaa Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko. Abeebee Tufaa Araddoo Tufaaf ilma hangafaati. Hangafummaa isaatiinis kan dursa Minilikiif Kiristinaa kenname. Firooma karaa ilmaa jalqabeen Finfinneen dhuunfatamtee maqaa hanga eenyummaatti jijjiirratteetti. Warri Abeebee Tufaa tokkummaa Itoophiyaaf ilmaa hanga biyyaatti kennan waa'een isaanii seenaa biyya kanaa keessatti hin himamu. Akka himamus hin barbaadamu. Garuu maaliif? Warri Abeebee Tufaa Araddoo warra Eekkaa jiru. Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa warri Abeebee Tufaa balballi isaanii cufaadha jedha. Balbala warra Abeebee Tufaa namni jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaa haala kanaan qoranneerra. Warri Abeebee Tufaadha warri isaanii cufaadha. Warri Abeebee Tufaadha balballi isaanii cufaadha. Warri kun warri kun warraan warri kun Finfinneen Tufaa Araddooti. Tufaa Araddoo gandi Eekkaa kana dhaloota majammaraa duraati. Ijoollee 9 qaba. Isaan keessaa abbaa biyyaa kan ta'e Abeebee Tufaati. Ilma saanaaf haa kennu jedha. Miniliktu jedha. Miniliktu jedha. Oo jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyaan gabbaraa jedheenidha. Amma sossobanii giddiidhaan Abeebeetti kenna. Ilma waggaa 7. Abbaan biyyaa warra Abeebee Tufaa waggaa jedhaniin dhageenyaa warri keenya waggaa nutti haasa'u. Bishaan Finfinnee kun hora gizeessan. Oromoon horoo baasatti dhufe. Tufaan horii 100 keessaa horii tokko fudhata. Dubbii Abeebee jedhan kun jira amma naannoo keessa fa'a. Shoola gararraa fa'a jira maqaa achi fa'a dirasii dha'uu danda'a. Fitaurare Abeebee
xaaliyaanticha jeneraalii xaaliyaanticha morma muranii maaraga isaatis muranii fidanii ምኒልክት ወጋ kennuudha jedhan ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን። ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መርፋ ገላባት ብቻ ለብቻ ይረኒት ወጋ ባልቻ አቺት ፊደኒ ፊታውራሪ አቤቤ ፍጭናዳ ደባ አቤቤኔስ ይላል አቤቤን ገራ ሚርጋ ከናን ፈረዶዳ ጉሉፌ በደዳ በቃ ኤገ ፊታውራሪ አቤቤን እንጅረ አራ ዱሙ ኬኛ አቤቤ ቤተ መንግስት ነው ያደጉት እና ስለዚህ ሲሞቱ ኢያሱን እንዲነግስ አደራ ብለው ከሞቱት ውስጥ አንዱ አቤቤ ነው። መቃንኪያ ዘውዱ ማሞ አቤቤ ቱፋ ጃራ ቱቱሩ አልቻየት ስሜ ይርዳው ይባላል። ይርዳው ተድላ ተድላ ኦዳ ኦዳ ቱፋ ቱፋ ረዶ አረዶ ጃራ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ጅራ 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 ቦሌ በሪ አርጉፍ ገራኑ በልጢሴ ያኑይ 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 ያዋ ኢራንፈቹፍ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያኑይ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያኑይ ሲላም ነው አቶ ኮጀራ ነገር ከስሩ ጠጅ ከጥሩ ጀራ ሁንዴ ዳው ከንደሰመ ጀራ ፍንፍኔ ማሊ ኦሮሞን አከምት ፍንፌ በከሜ በከሳክሴ ከንተ ከንጀት ነጋፋትን ተፈካተ አማጋ ቱፋራይ ሲካ ቱፋኒ ጎሳ ቱለማቲ ጎስቲሳ አባዳን ቱለማላ ማሊ ቱፋኒ መልከኛ ቶርባ ቀባ መልከኛ ቶርባ ቀባ ማሊ አንከ ሁምና አርገቴ የቻፋኒ ከንጀሩ ራይ መልከኛን ቱ ኤካ ቶርባን ኤካ jedhama torban ኤካ salgan boran torban ኤካ tokko daalleedha tokko galaan tokkommoo galaaniit tokkommoo wabarrii boolee gawwaasa anqorcaa madaroo torban kana keessa tufaan ilma daalleeti daalleen ka eekkaati eekkaa dhalcha amma malkan torban kana daalleetu angafaa torbanuu abboleeyyan isaa kana baalabbaataa ta'ee malkanyaa godhatee noora humni isaa kana gaa asirraa kaa amma daalleen eessaa dhufee eekkaan eessaa dhufee hojjette immoo tuulama ta'a tuulamni ilma boorane sanyii boorana tufaani ilma araddooti araddoon humna isaa caalaa qabaayyu raas goobana daachi isatu atsee minilik oromoo moosseese oromoon in lolaayyu sidaaman taqabbalu jedhee atsee minilik hin galchu jedhee in lolaayyu wanna lola kanaatiif raas goobanatu oromoo waraadees sossobees galche amma araddoo sossobee hin dadhabe oromoon sidaamni eessa ta'a ankoobar biyyi nugusa isaa taa'u katamaan isaa ankoobar jedhama ankoobar ta'a atsee minilik caacaatti dhalatani caacaa bira biyya mandiida jedhan jirti achitti dhalate amma bakka dhalatanitti taabota dhaabanii jiran isiin dabran araddoon in lolaa'ee waraana araddoon oduu tufaan tatakka'e tufaan kasan caalu ta'etu waraanu tawaagii ta'e waraanu amma wanni irratti
caacaa asitti mandiidha bira dabranii oo achi gala achirratti tawagga'ee ari'e tufaan ashannafee ari'e amma zooranii karaa olaanuu sin dhufan gullallee oogaanii Addis Ababaatti gad deebi'uu dadhaban ga'a Addis Ababaan wasan isaati gullalleedhaan tufaadhaaf wasana sanyaadhaaf an qorca gaa kun wanni gullalleen ka tufaati amma gullallee irratti amma Inxooxxoo irratti beeta mangistii godhatee san gadi bu'uu dadhabe Minilik oo gadi bu'uu dadhabu goobana godhee jaarsatti waraana kana dadhabe jedhee jaarsummaadhaan qabanii tufaa ashannafanii lafa isaan tuqu malkanyeen isaa tokkichan tuqu isuma fandhiisa isuma mooya na waraanin bichaa waraanaan jedhanii naafaa mooyamu jedhee kanaan godhanii araarsani oo araarsani ilma isaa naafaa kennu jedha Miniliktu jedha oo jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyan gabbaraa jedhee dida amma sossobanii giddiidhaan abeebeetti kenna ilma waggaa 7 fudhata abeebee fudhatee kirsinnaa kaase Atsee Miniliktu kirsinnaa kaasee guddise oo ol guddatu Finfinnee kana gadi oo deebitu bisaan Finfinnee kun hora gizeessan Oromoon horoo baasatti dhufe tufaan horii 100 keessaa horii tokko fudhata hora sana yoo fidanii obaasan ka obaasan kanarraa wattaaddar isaa as jira amma niitiin xaayituun miila dhukkubsatti qurxumaata bisaan oo'aan kun miila siraanaa qoricha eessanan deema waraanni isaa namichi kun na buusu jette maaloo haadha ta'o anuu nan jira annan deeme bu'ee ta'o katti kadhaa gaaf tokkoof gaaf lamaa homaanuu hin jedhu jedha abeebee wattaaddaratti kennanii dhufa abbaa gaafata ilma koo sidaamni mala qaba nurraaf deebi'u lakkii nuttaafu jennaan homaan godhu ani nan jiraati jedhee sossobe dhuftee ta'u xabala kana saxammaqti hora kana wanni Finfinnee oo jettu itti wayyaa itti hin deddeebiti abbaa kiyyaa jedhama abeebeen anaa ilma kee kan dhalte naa kennite lafatti tana itti kenniti wanni haa ta'u haa olitti haa ta'u mana ijaartee achitti mana ijaartee xabala kanaan yaatti xaqqabamtu jedhaan lafa saddoo kamitti lafa Finfinnee nagatti laga Finfinnee kan laga iddoo Finfinnee jiru amma ani horii koo akkanattan argadha jennaan hambisni lafa hin qaba horaan bisa wanni hora aadaa isarraa akka gibiraa oduun ta'e akka obaastu sifanii gaafsifisfan tole jedhanii kanaan araaramanii Finfinnee waaltaa tokkotti gadhiisa Finfinnee qaba gaamma sidaam abeebee qabeetee ta'u amma Finfinnee qabanii hedduutti tufaan du'a abeebeen in guddata oo guddatu abeebeen amma lafa waaltaa tokko kan Ingilizii lagaas kan bira waaltaa tokko hambifatee wanniidha karra alloodha waaltaa lama hambifatee karra alloo wadii kan jiru kana qorcaadha wadii kan jiru kana Atsee Minilikii kenna abeebeetu kennaafi abeebeetu kenna katamaa Addis Ababaa ta'e gaam dhufe mana asitti ijaaree Minilikii Inxooxxoo dhaabbatee oduu gadi ilaalu mana ijaartee jirti bakka mangistii beeta mangistii kana irratti xaayituun beeta mangistii Minilikii jiru achirratti mana ijaartee mana ilfinyi tolchitee ijaartee jirti kun imma Addis Ababaa jedheedha maqaan Addis Ababaa kan dhufe achirraa gubbaarra dhaabbatee gadi ilaaleeti manatti sanoo argu imma Addis Ababaa Addis Ababaa jedhee maqaan baheef
achi bu'ee katamaan isaa Addis Ababaa ta'e tufaan hin du'e amma baala abbaatummaa sitti hime eekkaan torban eekkaa baala abbaataa Abeebee ta'e. Abeebeen ilma Kiristinnaa Minilikii wanda fe'ee godhata namichi isa jaalata. Abeebeen haylanyaadha xooranyaadha. Asii achirraan immoo of duuba akkana na godhaan beeku. Kanaaf isa jaalata namichi guddisee gara qabanni isaa beeka. Sidaamni akka beeksutti garaadhaan bilxiidha. In beekaa achi Abeebee oduu qabatee wajjin nooru Abeebeen baala abbaataa eekkaa ta'a wanne baala abbaataa isaa sisoo baasisa immoo. Sisoo baasaa sisoo keechaa dhufuu eekkaadhaa illee wanta agaa digdamaa sidaamni fudhata. Amma fardoo kana faa waan malkanyaa waan sisoo kan beeka sidaamaati. Achi sisoo baasaa sisoo kanaaf muka sisoo isaa mal'oonni irsa gultii godhaaf Abeebeedha. Irsa gultii godhaa oduun oolanuu hedduutti Minilik du'a. Minilik oduu Haayile Sillaasee Iyyaasuun inni naggasaa Haayile Sillaaseen inni naggasaa wal morman. Sidaamni wal mangistii irratti wal lolan. Wal lolanii Iyyaasuun adaraa jedhee kennee jira Minilikitu Iyyaasuutu mo'ata malee nugusa ta'a malee Haayile Sillaaseen ta'u jedhe. Fitaawuraalee Abta Goorgis. Fitaawuraalee Goorgis waraana xoor ministeeriidha. Inni immoo gara Haayile Sillaasee ta'a. Ta'ee Iyyaasuun ka'ee Harar bu'a. Harar Adaal keessa oomuu deemuu jaalataayyuu. Kunoo Islaamasii ta'ee nugusaa ta'u kan jettan Iyyaasuun Islaamasii ta'ee Islaamasi mooyaa jedhee asiin waraana godhee asirraan masqala godhee masqalli ka Haayile Sillaaseeti waraanni ka Iyyaasuuti. Itoophiyaan kanaan waraanamte. Sabichi namichi saba bakuu hin danda'a. Achi amansiisaa Haayile Sillaasee algaa waraash godhanii Xaayituun hin jirti. Zawdituun hin jirti. Ilmi isaas Minilik ishiin negistii taatee jirti. Algaa waraashii ishiidha Haayile Sillaasee godhani. Gizee kana akkamitti kun ta'a jedhee Abeebeen lola. Raasa baataa ta'anii Haayile Sillaasee Abeebee ta'anii Raasinaadoo ta'anii Dajjaamaa Baalchaa ta'anii mari'atanii ta'u Abta Goorgis likkee mootii Iyyaasuu hin gorsinaa ilma keenya ijoolleedha hin gorsinaa. Isatu algaa waraashaa malee kun hin ta'u aga ishiin jirtutti ishiin hin jirti Zawdituun. Zawdituun oodus algaa waraashinnaa nugusiin isaaf ta'a jedhanii algaa waraashummaa isaa akka gadhiisu gochisiisan. Oona wanni Abta Goorgis bitintila isaanii baasa kaanu wallaggaa kaan biyya tokko godhee shuma ta'an addaan babbaasa addaan deeman. Raas birruun tokko keechaa raas birruun ingalee gara Haayile Sillaasee gara Abta Goorgis ta'a. Suuta keessa hundumaa keessaa luqqifatee Abeebee bichaan hafa. Abeebee gaafannaan ani kana keessa seenuu akka jaalattan godhaa jedhee dida. Didaa oo kana Oromoo bixxarraa biccoo Amaaraa biccoo Oromoo እንዴት ማድረግ ይቻላል jedhanii hin mari'atani. Amma Abta Goorgis bilxummaa kana baay'isaa Fitaawuraalee Abeebee yaarusii gajii arganaal jedhee birrii 10,000 kennee qawwee 500 kennee wanne Haayile Gizee Minilik inni waraana 3,000 qaba. Deemi jedhaan arsii deemaa indinne oduu dide tolaayyuu sira
indemna jedha buleeyyan isaati ashkaroon isaa shumoon isaa kaa'anii deemanii arusii awaash taca'anii dura wallaggaa moo arsiidha deeman? wallaggammaa gisee minilikii gisee minilikii wallagga moo'e gisee Hayila Sillaaseedha wanni itti ergan Nigista Zawdiituutu erga arusiitti isa ergan arusiis mootee jira Dajjaacholla Gabreelaa gisee minilikii Oromoo ishaalaa wayyaa Dajjaacholla Gabreeli biyya fixe jedhanii abeebee shuuman qanyaazmaay ta'e achitti inni jedhe wallaggatti fitawraarii ta'e achi biyya isti baay'ee qaba gaa lafa baay'ee qaba gara wanta 400 qaba arbaa guuguu achi deemaa deemee naannoo siree balaa achi waashaa tokko keessa bulu wattaaddaroon isaa oduu qabdee dhufte maali dushaaranii bar fitawraarii walla Tsaadiq Jamash walla Tsaadiq gashee arusii ta'ee jira abeebee shaaramee jira lafa isaati irratti guuguu bu'ee haa taa'u lafa sana haa mooyatu malee bakka biraatti kan mooyanne ashkara abeebeedhaa kan taate fitawraarii alta gorgisii garii ammaa qabee ashkara nugusaa taatee jirta ayyane awaajitti awwajen ashkarri sidaamaa ingana taraftu gorgisitti gala Dajjaacholla Tsaadiqatti gala ka Oromoo inafa abeebee hojjenee kaza nan deebi'a jedha abeebeen abboleeyyan hin ta'u amma awaashitti waraana dhaabbatee nu eega nun tazagaajjaane hin hassabne biyyaan baase Oromoodhaanis hin dubbanne amma Oromoodhaan dubbannee mari'annee akkatti deebisu akka biyya abbaa keessi deebisu goona amma afaan qabadhuuti cal jedhiiti deebii hin deebina jedhan marii abboleechaa dhaga'ee sataat jedhee guugutti gala guuguu galaa guuguu taa'a abeebeen guuguu taa'a amma fitawraarii walla Tsaadiq Dajjaacholla Tsaadiq arusii immooyaa oo xiqqoo turan lafarratti ol lolani lafti minnee jedhan jira minneen kiyya jedha abeebeen lakki kan keenya ati ciluun hin ceetu daaroo biyya jedhan daaroo irratti dhaabbattaa jedhanii wal lolani ergaa lola maal ga barbaadan jedhee abeebeen lolaa ka'a oo lolaa ka'uu asitti Nigista Zawdiituutti hordofaa cangareen Gabaa Baqqaleen kirsinaa kan kaasu abeebeedha amma asitti hordofaan minilikii Zawdiituudhaan akkamitti waraanni Dajjaacholla Tsaadiq abeebee waraanee lafarraa fudhata wal waraanuu fi maal cal jettee ilaalta dubbiin kun gadam deemaa jedhee Zawdiituutu amalakkata akkan tuqamne xoorii waraanaa wataaddarri bindees akkan tuqne biyya kan jedhamu akka jedhan tuqne abeebeedha haa gadhiisu kan jedhu waraqata xaafanii ergan waraqanni suni haasoo gabde ashkaroonni Dajjaacholla Tsaadiq qanyaa maayibaloo qanyaa shaafoorqi kun kan fakkaatu gara abeebeedhatti galaa kun hin dheessa hin gadhiisa amma jedhafta gorgis namichi kun humna hojjete arusii qabate nuun loluufi jedhee kaasanii kafaatti isa ergan የከፋ ገዢ አድርገን ነው ፊታውራሪያዊ ደጃዝማች ይባላሉ እዛ እንዲሄዱ ከየረሙ ወረቀት ይፈ ከኤቶ ከፋዋ ወራና ኩማ ለመቀቤ ከፋኦ ገው የከፋ ቦንጋ አስተዳዳሪ ብቻ እንጂ ሌላው ለደጃዝማች አሉላ ተሰጥቷል የለኒ ያፈሞ ራፉለተን ማላኛት ወታደር ኩማለም ወጋን ከተማ ጥቆራ አማኦራ ቤልት ባየቱ ከንካና እንዱም ኮቱ የገትጋ ሲትደብሬ ገላየደ ካኤ ዱፋን ከዳ ግሚራጋ ገርባባ የቀበይ
in dhufaa in wal waraananii in ashannafaa wal waraananii nama waraanaatiin ashannafaa ooxicha irratti ga'u rukutama. Walma isaanii kana sirraan xiqqoodha sirraa madaa qabaayyuu nan beekaan eeftarabeedha. Ilma waggaa torbaati. Asirraan asitti madaa qabdi akka fayyidee wanni ni jira. Achi jarri abboleeyyan tawagganii daadhii tufaanuu nama waraanaati. Abeebee abboleessaa qabee gugutti gala. Gugutti gala abeebeen kadda'ee waraana baay'ee nuugino harkatti fixee deebi'ee gugutti galee arsin garassaati maalan godha jedha. Achi Atse Haile Sillaaseen amma zawdituun duute Atse Haile Sillaaseen algaa warash ta'ee shoomama. Nugusaa bakka nugusaa qaba. Aphaasicha ergaa qoricha godhatee too kudaadhee keechatti. Eenyutu erga? Haile Sillaaseetu erga. Gara Abeebeetti? In araaramnaa. Phaaphaasiin eenyu? Maatiyos. Abbaa Maatiyos. Dhufee torban lama taa'ee araara tole jedha. Ani biyya abbaa kiyyaattan galaa. Amma achi shumata siffallaa barbaadu. Nagayaa. Ani moo sinfaqoo wattaaddara kiyyas qotatee nyaataa. Lafti abbaa kiyyaa baay'eedha nagaa. Biyya abbaa kiyyaatti bishaan haa galchuu jedha. Gara Finfinneetti deebi'aa? Biyya abbaa kiyyaatti Finfinneetti deebi'aa jedha. Kanaan araaramanii oo deemu sardiini haasaa. Akkanatti wanni itti jirti yoo wanni qorqorroo sardiini jedhama gizeessan. Marzii gixximitti godhee haasaa sanii gooftaa hiyyagaa. Kana kanarraa haftee sifan dhiisee deemanaa di'aan Finfinneetti dhangala'aa jedhee dhiisaaf jarjaraadha. Abeebeen jarjaraadha iyyuu. Maqaan kiyyaa Zawduu Maammoo Abeebee Tufaa Jaarraa Tuturruu Alchaayyeeti. Warri kun hundi Tufaa Araddoo Jaarraa Tuturruu dhaloota warra eekkaa kanaati. Asumatti dhalatanii asumatti guddatanii bakkumti amma isin laaltan kun awwaalchi amma irratti argamne kun kan Tufaa kan Araddoo fi kan Jaarraati. Maaliif jarri kun asitti awwaalamuu danda'e? Maaliif bataskaana deemanii awwaalamne jennee hoo duubatti deemnee gaafannu seera Oromootiin bulanii waaqeffataadha. Seera waaqeffataa saniin amma bakkeen amma jiran bakkeen amma laaltan kunitti caacuuf kallachi Tufaa Araddoo amma jira asuma caacuuf kallachi sun ammas asuma jira. Caacuuf kallachi maal akka ta'es hin beeku dhaloonni ammaa. Innaa maaliif asitti awwaalaman hoggaa jennu waaqeffataadha. Maal jedhan amma hoodheedhan waaqeffataa jechuun maal? Nama waaqa lagas dhaqanii tabbarras ba'anii lagas bu'anii waaqeffatanii miti. Lagatti amanan jedhan, tabbatti amanan jedhan, mukatti amanan jedhan miti. Oromoon kan muka gaaddisa jala taa'ee eebbifachuudhaaf jiidhaa qabee eebbisuudhaaf malee laga sanitti himoti kan wanno jedhu. Innaa warri kun warra as bulee minilikiin dura warra bulche. Addaan baasanii wanni amma hoo seenaa keessatti maali? Tufaa Munaa fi Tufaa Araddoo addaan baasanii hin beekan. Nama tokko godhanii dhufan. Tufaa Munaa fi Tufaa Araddoo. Tufaa Araddoo warra eekkaa bulche. Tufaa Munaa warra gullallee bulche. Warri daadhii gimbii warra boolee bulche. Finfinneen bakka afuritti qoodame. Eekkaa, gullallee, boolee fi laaftoo. As keessaa eekkatti yoo dhuftan immoo eekkan eenyu? Eekkan torban eekkaa jedhama.
amma xiqqoo akkanatti kutanii sadeen eekkaa jedhan dogongora kun sadeen eekkaan dogongora torban eekkaa jedhama torban eekkaa eechaa calqaba seetan qabbannaa kokkaba tsawaa timirti beetii achii calqaba eekkaa inqorcaallaa eekkaa abbaadhoorraa eekkaa daalleellaa eekkaa madaroorraa eekkaa oborii achiraan eekkaa gawwaasaa eekkaa xaafoo jedhama. Daangaa isaaniitis isinitti himuu nan danda'a. Laga qabbannaatti irraa qabee amma dhufeetoo kotobe ga'utti tabbaa ol inqorcaa jedhama. Mimraan maasalxanyaa kotobe irraa qabee amma dhufeetoo laga xaafoo amma Finfinneen fi Oromiyaa bakka itti wal daangessu kana dirasi eekkaa abbaadhoo jedhama. Tabbi kun akkuma ilaaltan kanatti eekkaa madaroo jedhama. Bakkeen amma hubanne kun immoo asii qabee amma cilalluu laga guraagee jenna durugaa horii eegnu asitti amma achiras eekkaa daallee jedhama. Daandii gadi immoo gadi buutanii achumaan qabdanii eekkaa oborii jedhama. Daandii gadi yoo buutan immoo eekkaa gawwaasaa achi qabee amma xaafoo irra jiru. Xaafoo lagarraa qabee amma kaarraa dirasii marii dirasiititti eekkaa xaafoo jedhama. Torban eekkaa kan jedhaman kan. Minilik Inxooxxoo baddaa hoo jiranii tufaa araddoo hora Finfinnee jedhama. Amma bakka filohaan jiru hora Finfinnee isaanii tufaa araddoo horiin isaa achi dhugaa Salaale Sululta Ambo achi rasiidhaa dhufaniiti hora Finfinnee san dhugan. Tufaa araddoo Minilikiifis bitamuu kan dide hayilenyaa baay'ee amma bitamuu hoo diduu abbaa malaa Habta Giyoorgis Diinagdee hoo isaan azaaj xoora azaajii isaaniiti abbaa malaa kan jedhamanis isaan. Akkam wayyaa tufaan bitamuu dideennaan Oromoon ilma isaa ilma duraa sila jaalatu ilma keenan guddisa jedhiiti ilma isaa fudhuu jedhaniin ganaan Inxooxxoo jiran isaan Inxooxxoo jiran isaan goda Finfinnee kan jedhan amma beeta mangistiin godaanu bakka itti ijaarame sun kan jiru kan tufaa araddooti. Itti erganiit mucaa keessiifan guddisaa jedhaniit fudhatanii guddisaniit achumatti hoggaa kiristinnaa kaasanii tufaas kiristinnaa kaasan odaas kiristinnaa kaasan bayyanaas ijoollee dhiiraa saglanuu addaan qoodhatanii kiristinnaa kaasaniit amma akkama jedhanaaf Fitawuraarii Abeebee kafana uffisanii maal godhanii raawwatanii mee filohaasanii gadi bu'ee tananii na dhukkubaa qurxumaatan qabaa na dhukkubaa mee naaf haqqadii jettee gaafatte. Xaayituun asimmaa lafa kana namaa dhaabbattee ishiin yommuu jettu fardaaf fuudha fiiti ganama achitti haa dhugduu jedheetoo wattaadarotas ilma ofiitis deebisee ari'e. Amma ji'a tokko moo ji'a lama turtee raawwattee ammas amma natti wayyaa'ee jira baqa Fitawuraarii Abeebee aangoo kennaniif hoggaa qanyaazmaash giraazmaash akkana jechaa kennaa ta'u dhufan kennanii uffisanii raawwatanii bakka natti amma nagaa ta'ee jira fayyee jira gini immoo odoon achi ta'eetoo cuubame fayyaa jennaan maal abbaashii fiddi kun bakka kanatti mana citaa ijaara fiiti bakka amma beeta mangistiin guddichi godaa jiru san bakka sanitti wattaadaroonni Fitawuraarii Abeebeedhaa mana citaa ijaaraniifi xaayituun achi teechee hoggaa sabala san xammaqattu Minilikeechaa dhufa Addis Alamii dhufanii Inxooxxoo hoggaa ga'an xaayituun hin jirtu. Eessa dhaqxe xaayitu kunoo goda sanii sabala ta'u. Wattaadaroota ofii wajjin dhaqanii dee bakkeen kun immoo shaggaa mooti Addis Ababaadha jedhaniit achumatti ta'anii achumatti asfaffaa dhufanii achumaan tufaa araddoo dhufe eega tufaa araddoo dhufee ilmi Oromoon hoo du'u maal godhaa akka ammaa ijoollee hundaa lafan kennu hangafaaf kennu hangafni Abeebee Tufaati. Abeebee Tufaadhaa hoggaa kennanii Abeebee Tufaa akkuma qabee jirutti amma maqaa isaaniitiin kan yaamamu jiru. Fitawuraarii Abeebee kiristinnaa kan kaase Minilikii achirraan qabee Aadwaa dirasii ilmaan Oromoo dura bu'aa fardaa jedhamee yaamama. Salaale Ambo Jidda asii erarii ol ilmaan Oromoo hunda qabaniitu Minilik kan Aadwaa baddaatti odoo Minilik jiraachuu baatee
immoo annu akkas jedhe baalcha abbaa nabsoo seenaa keessatti maal jedha amaariffaan maal jedha gabayyoomi mootta takkaa baalchaa marfaa galaabaat bichaa labichaa jedhaniit hoggaa baalchaa achitti fidanii fita waraaree abeebee of cinaadhaa dhaban. Abeebeen eessa jedhaan abeebeen gara mirgaa kanaan faradoodhaan gulufee bareedhaan bakka eega fita waraaree abeebeen hin jirre har'a dhumuu keenya jedhan. Yeroo sa'aatii lamaa moo sadii booddeedhaan fita waraaree abeebee xaaliyaanticha jeneraalii xaaliyaanticha morma muranii maaraga isaatis muranii fidanii minilikitti hoggaa kennuudha jedhan harki fita waraaree abeebeetii fi